يا جبان إركب سمان يا ربي يا جبان إركب سمان إركب سمان إركوفي بركو أني سمان OBS irraa qophii addaa isin biraan kennu baga ittiin singa isinin jenna ayyaana Eid al-Fitri qophii addaa kanaan qabannee kan isiniif dhiyaanne keessummaa jaalatamaa aktivistii beekamaa Jawaar Mohammad wajjin dabarsuuf jenna televiziyooniin OBS turtiin keessan haga xumuratti nu wajjin haa ta'u isinin jenna Abdii Gadaa fi Yusuf Warqisaa gamaa gamanaan aktivistii jaalattan Jawaar Mohammad xiinxalaa siyaasaa beekamaa marsinee bira jirra har'a akka durii waan siyaasaa jajjabaataan eegina waa'ee jireenya isaarraa ifaajee godhaa ture kana keessatti mee yeroo iidaa kana Jawaar akkamitti dabarsaatiin ture waan isa mudates baay'ee yoo jiraate bira odeeffannaa naannoo kanarra haasa'aatiin turraa turtiin keessan wajjin haa ta'u ayyaana gaarii isin haa ta'u Yusuf abdiyaati nagaa kanumatti dhiyeessiteetu gaa uummata garuu waan sassaqeessuu amma aktivistummaarraa gara siyaasaatti seenanii duratti fakkaatan itti dabali sirreessi itti guuti waraqata waluma keessa har'a waan baay'ee kanaan dura namni dhimma siyaasaatiin baay'inaan kan Jawaar mana haasa'uun nuti har'a waa'ee hawaasummaa waa'ee haala jiruuf jireenyaa har'a waan sadii kaasnaa waan bashannanaa fi qophii ayyaanaati ayyaana waggaa asitti dabarsaa jirra isinis mana keessan teessanii televiziyooniidhaan kan hordofaa jirtan ayyaana bakkuma jirtanitti kan kabajachaa jirtan baga ittiin singa isiniin jenna qophiin keenya jalqabee jira asumaan immoo waa oduu dhaabne akka amma addaan faffagaanne kun dura akkanan turre mitiire bara baay'ee nama haasofsiisaa ture guyyaa ayyaanas yoo makaan illee akkanatti addaan fagaannee teenna meetira meeqa jirtaatti adeessa jira barumatu godhee asumaan immoo daawwattoonni keenya dhibee hamaa akkanatti hawaasummaa kennallee kunuunsa durirra addaan nu fageessee odoo wal jaalannu meetira meeqarran teesse kana bakka jirutti akka irraa of eegu haga inni bakka argatutti akka of hin irraanfanne kadhu dhaamsa dabarsaa qophii keenyatti seenna Jawaar Mohammad jalqaba irratti televiziyoonii OBS irratti qophii addaa kanaan nu wajjin dabarsuuf hayyamamaa ta'uu keetiif ulfaadhu sun jechuu barbaanna. Galatooma dhiyaadha. Ayyee mee sagantaa akkanaa kana silaa namuu siyaasumaaf afaan si gogsuu sitti dhufa stuudiyootti sitti dhufee manatti sitti dhufee kasee agarru hundi Amaariffaan sitti dhufee afaan Oromoon sitti dhufee siyaasumaan afaan si goysa waanuma hawaasummaa ta'ee haasa'u namni si bira ga'ee jira. Namni bira ga'ellee hin jiru walillee akkasumara jireenya hawaasummaa jireenya dhuunfaa kiyyaa addunyaa uummatatti agarsiisuullee akkasumara fedhii waan hin qabneef duris gammii kana dhufees jireenyi dhuunfaa an jiraadhu baay'ee hin jiru akka jiru sunis waan uummataaf baay'ee dhiyaachuu qabu miti. Sila akkamiree hariirummaan atii fi manni keessan qabdu gaafa ayyaanaa kana mee akkamitti dabarsa Jawaar Mohammad keessattuu waggaa afran fagoo irraas beeknu kana Jawaar Mohammad akkuma waan istuudiyoo buluuti feesbuukii akkana ogas siiqne feesbuukiin banamnaan sakandiin waanumati maxxansitu ijaan ilaalla akkami hawaasummaa maal nama wajjin qabdu gaafuma ayyaanaa kana akkamitti dabarsita? Hawaasummaa baay'ee qabaachaan turre yeroo Ameerikaa turetti gaafa ayyaanaa yeroo hedduu waan ayyaanni qabu istuudiyoomatti naa fidanii yeroo tokko mana ollaa nan dhaqa warra ollaa nan dhaqa gaafa ayyaana adda addaa jechuu amma warra soddaallee nan dhaqa keessattuu isaan kiristaanaa warra Thanksgiving Christmas waan akkanaa kana nan dhaqa yeroo muraasaaf sanii achitti garuu baay'ee inni godhu achitti yeroon ture tokko kan hin jaalladhu yeroo Thanksgiving warra Ameerikaa jedhu kana nyaata baay'eetu inni godhama maatiin hedduu walitti dhufa yeroo akkasiisan darbee nan dhaqa waan akka iidaa fi waan akka ayyaanota biraa waan akka amma Easter kana fa'aa immoo namni waan nyaatee irraa haftee biiroo walitti naa fida. Yoo madaqtu sanuu ani nama hojii haasoftaa kee ani hin beeku. Nama hojii hedduu baata maaliif? Yeroo hunda bilbila irra jira namni naa bilbila. Kanaaf hedduu na rakkisa yeroo tokko cidha hiriyaa kiyyaa tokkotu ture. Jaala naa ta'e naan jee
jalan nan shakke qophaa'ee maal godhee gochuu yeroo waan hin qabneef nan didde tuban jarri lachuu warri ol fuudhu lachuu shariika kiyya amma maal naan jee ati gaa rabshaa biyyaa dhaabii naan jee gaafa sargi kiyyaa qalbiin nama hunda sargi kiyya irra waan ta'uu qabuufi hunda isaan irraa dhaabuu qabdaa naan jee rabbi isaan morka seenee na fakkaata gaafa qormaata baafne sun fi sargiin isaa olirra sargi isaa laaptooppii qabadhee dhaqeetiin namni xarapheezaa irra taa'ee waa nyaata an qormaata dalaga beekte qormaata afaan ingiliziinatu deebii dalage rammoonni godha gad deeman akkatti waggaa mushurraan waggaa seenu duraan dhaqee silaa footoo faa wajjin kaka'uu qaban goona yoo deeman kompiitaraan argee akkanatti na laa namni hundi kan sargii dhaqee hundi bilbila banee laala isaan laaluu dhiise akka malee naa baarii so jiruun hawaasummaa kiyya sanfaa ajaa'iba Yusuf ati waan amma jawaarnutti himu kana erga biyya galee immoo rara kana buufatuun ooluu tasgabbaa'ee hawaasummaa yoo san dharra'e hunda baatuun ooluu jettee faayyaanne sana shakkiin koo keessumaa waggoota lamaan darban kana akka biyya keessattidha waggoota dheeraadhaaf biyya keessatti soomuu kun hafee waggaa lamaasitti immoo biyya keessatti dabarsaa jirtu akkami rara buufattee jechuu barbaadeeti achiitirra moo sanuma asitti baay'ee irra wayya jechuun waggaa lamaan kana boqodha jechuu nan danda'a maatiillee hin jira hiriyoonnis hin jiranii sochiillee baay'ee deddeemu akkasuma kanaaf amma inumaa wajjin mana kanatti sababa barbaadee ayyaaneffatte dargaggeessa hedduu as gala beekte amma isaan ayyaana kiristaanallee ka islaamallee fixanit barbaadanii yeroo tokko tokko warra hinduuf ka warra jaapaanillee ayyaaneffatu jira kanaafuu amma waan social lifein mana kanatti baay'ee akka gaarii waliin baay'een isaanii konfoleessa waan ta'aniifi baay'ee wanni godha keessumaa kan bara kanaan dhibee koronaa amma bara kana waan haaraadha namni deemee sagaduu na walitti dhiyaachuun waan hedduu jira waan sana wal qabatee bara kana bifa kamiin ilaaltan bara kana gaa ulfaataadha maaliifi amma bara deengaddaa yeroo kana otoo dhuftee nama 50 60 mana kanatti agarta namni keenya manguddoon sheekonni islaamni kiristaanni dhufee waliin asitti taphataa bula bakkarallee isaanumaaf sirreessine beekta kanaafi bara deengaddaa hedduu ho'aa ture hedduu gaarii ture bara haala dhukkuba kanaatiin namni baay'een dhufu haala fayyaa keenyaafis fayyaa isaaniitiifis jecha haati teenya yoo tabar dabree nu biratti soomante bara asitti soomanne maaliifi nama guddaa waan ta'aniif ofirraa fageessanii adaamaa keenya jechuudha kanaaf ka baranaa ulfaata hanguma dargaggeessaa kanatu asumatti barbaachis jiraatu dhufa malee fi tokko darbee akka keessanii dhufu malee namni kun hin dhufne sun immoo barbaachisa maaliifi nagaa hawaasa keenyaa nagaa uummata keenyaa keessattuu kan manguddoota keenyaa kan ulamaa keenyaa eeguun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef nama baay'ee osoo beeynu bilbilumaan ziyaaraa goonanullee isaanillee bilbilumaan ziyaaraa godhanii haala saniin kan deemnu jirru jechuudha. Tole maal qilleensi biyya keenyaa kun nama qallisa moo ispoortii kanatti jajjabaattee gaaf dura dhuftu bara Anna actually hojiin natti baay'atuu fi cinqamu stressii tu na furdise dura beeyta maaliifi waggaa 4 hin sochooneen waggaa 4 biiroon kiyya ruumi tana geessi asitti xarapheezaa jira achi yoo seente stuudiyoo jira asiin kushiinaa jira asumatti hojjedha asitti nan nyaadha asitti nan rafa asitti nan waraaba kanaaf socho'uun hin turre sochiinis hin turre dhiibbaa pireeyarii guddaa irra turellee saniif atiin yoo xiqqaate gara kiiloo waggaa 4 san keessatti gara kiiloo 60-70 dabale yeroo sana baay'een dabale amma garas dhufe keessattuu bara kana xiqqoo fooyyessuu waan hin qabuuf waan biraatiin sun ta'in waanuma sochiillee akka tokko baadiyyaa deemuun kunis qalbiilleen tokko baddeebi'uun walii galatti faayidaa godhe. Bareeda qal'inni kun immoo hin barbaadamaa mire. Okay, qallatuun garuu hin barbaachisu. Haga isaa kanatti gaarii. Anillee mudate midhaan miti nama. Obbo Jawaar jireenya siyaasa keessatti aktivistummaa moo kan siyaasaa kana keessa seenanuu kamiin wayyaa xiqqoo Obbo Jawaar aktivistummaa irraas darbuutti xiqqoo gaabbuun ooluu laataa waan jedhu faa namni tokkuma waan akkanumaan isinitti kijibna
Bakka gara-gara. Uumaa wanni garaagarummaa unoo gamma mana magaazesummaa kana keessatti senior editor maali editor jedhamu kun akkasuma maqama malee hojiima. Kanaaf amma aktivistiis gaafa taane xiqqoo firiidha. Garaagarummaan jiru siyaasaa keessa hoggaa jirtuu fi aktivistii yeroo taatu garaagarummaan tokkichi jiru farda lugaamamee fi farda lugaama malee fe'ame jechuudha. Fe'amuu wama jiru jechuudha. Siyaasaa keessa yoo seentu nama wajjin hojjetta paartii siyaasaa keessa nama wajjin hojjettaa seermaa jaarmee saniitiin hojjettaa jawaartu jedhamu jawaar kaafaa oosantu jedhama. Kanaaf haga tokko lugaama qabdaa jechuudha. Farda lugaama qabu. Gaafa kaanii lugaama baay'een qabdu maaliif akkuma barbaadettu waan geessituuf garuu ba'aan baama. Lugaamas qabaachuu baatte ummatichi kasee fe'atee siin deemu sun sumaan deema jechuudha. Kanaaf garaagarummaan isaa lugaama malee waan biraati miti. Hayyeega ani otoo bakka tanan ga'in iyyuu sila achumarraa as malchiisuu fedha. Namni ala kana amma abbaan mana jiraa gurri ala nama jira jedhan. Ala kana waa'ee Jawaar amma yoo dubbiste keessattuu humni dargaggeessaa kun baay'ee abdii sirraa qaba. Si jaallatasi waa'ee Jawaar biratti kaastee miira biraatiin dargaggeessi kan si hubatu. Jaalala kana ammoo waggoota 4-5 darban ka ittiin erga imala haga as ga'utti deemne kana keessatti hojii qabatamaa si wajjin deemanirraa ka'eeti jiruuf jireenya imala Jawaar kana dhaga'uu baay'ee itti gammadoodhee yaada dargaggoonni dhiidallee ta'ume xiqqoo doo irra baanee fi silaareef waa xiqqoo tuttuuxeerta jireenya istuudiyootti dabarte maal jette achii kaatee yeroo sanatti dhiphina jirullee kaasteerta haa ta'ume milkiin amma achii kaanee as ga'u kun imalli achii kaanee as ga'u kun eessa kaane eessa geennee jedhee himuu danda'a amma Jawaar abbaadhas jijjiirama kana. Waggaa 4 lakkaa'uun sirrii miti. Waggaa 50 lakkaa'uu qabna. Ganama bariirra nu beekta aduu baatee sirriitti iftee keessa ka qabsootti makamne. Akka midhaanitti yoo kabadatu taate lafa gaffaa jechuun afaan gafa gara baha Oromiyaati. Lafa hin tuqamin jechuu. Gara Arsii kanatti immoo lafa sindadoo kana ka wiixanirra jiru kana jechuu. Lafa san baqaysanii keessa deebi'anii bilcheessanii gaafa rooba eeganii rooba sanirra facaasanii rooba sanirraa waa mayree ka mayree san jala habaqaalanii jala babbaaqanii aramaa keessaa aramanii gaafa inni asheetu simbira irraa eeganii gaafa inni ga'u muranii tuulanii tuularraa oogdii geessanii oogdiirraa gara fe'anii gootaraa geessan gootararraa nyaatan. Qabsoolee akkasitti kan ilaalamuu qabu. Kanaaf uummanni keenya yoo xiqqaate waggoota gariin gara zamana xaaliyaanitti ilaala. Kun gara 60moota irraa kaasee qabsoo guddaa godhaa ture. Wanni ilaaluu qabnu uummanni keenya erga gaafa Minilikii cabeeti akka muka cabee lafa kufeeti. Muka muramee jirma guddarraa hin cabin garuu kufee lafuma ciisee jechuudha. Xaaliyaaniin yeroo dhuftetti sirna naftanyaa san mo'achuunii fi kuffisuunis namni keenya akka ol qaqqabatu godhe. Keessattuu amma Oromoonni gama lixa Oromiyaatiin jiraatan hanga mootummaa bilisaa ta'anii konfedereeshinii baha lixa Oromiyaa jechuudhaan jaarutitti deeman beeki. Xaaliyaaniin disraption guddaa goote sirna Abisiiniyaa jaaruu irratti. Sun deemee namni keenya dammaqaa ol hubachaa dhufe. Maaliif Xaaliyaanii kaasanii warri Oromoon gara lama taate Xaaliyaan irratti. Garri tokko garri amma jiddu galeessaa kun Xaaliyaanii lole biyya ofiitirra rooristu jedhe. Gariin immoo Xaaliyaanii tumsee sirna naftanyaaf irraa buqqaase. Lachuu garuu 60 irratti waggaa wal ta'ee dhufu agarta. Lixa irratti reefu sinjeera mootummaa ofii dhaabbachuu barbaade. Jiddu galeessa irratti Xaaliyaan irratti fincile. Gara bahaatii fi gara tokko irratti immoo Xaaliyaanii wajjin ta'ee sirna naftanyaa irratti qabsaa'e. Kun deemee 60moota keessatti bakka 4 fincilli akka sochiin uummataa akka eegalu godhee jechuudha. Baharraan sochii aadaa cultural renaissance kan jennuun kaafran qalloo socho'aa ture.
gara kibbaatirraa sochii qonnaan bultoota baaleetti dhufe gara lixaatirraa sochii pirotestaantoota oromootti dhufe maaliif amantii isaaniitiin baay'ee dhiibamaa turan warri keenya kan lixaa kun jiddugaleessarraa immoo warri gama jiddugaleessa oromiyaa kun ka sirnicha keessatti madaqfamee sirnichi bakka amma booda madaeffadhee amaareffadhee kaayate sirnatti fincile jechuudha. Namoonni hedduun gara kan hunda keessatti hirmaatan xaaliyaanii keessatti shoora qabaachaa turan waan tokkoof gara biraatiin. Fakkeenya Taaddasaa Birruu fudhatte abbaan isaa xaaliyaanii dololuu wareegame. Inni immoo Soomaaliyaatti hidhame xaaliyaaniin. Achirraa Ingiliziin fuutee leenjiftee deebi'ee waraana biyya kanaa ta'e jechuudha. Namoonni hedduun sanii wal qabatan. Kanaaf jaatamootarraa kaafnee sochiin godhaa deemne bara dadammaqiinsaa sanirraa kaafnee bara torbaatamoota sana Haayila Sillaasee kuffifnee hanga takka lafa qonnaan bulaa keenya deeffannee eenyummaan Oromoo kun akka jajjabaatu goonee sanboota 80moota keessa qabsoo hidhannoo keessa deemnee yaada Oromoof Oromiyaa ijaaruu qubee lafa jala hojiitti hiikuun alaabaa Oromoo tana babal'isuun qabsoo hidhannoo babal'isuun dhaabbilee Oromoo babal'isuun daasporaan Oromoo ijaaramuun kun hundi walitti qabatee reconstruction era ture 80moonni kun 90moota waan jaarree kan immoo Oromiyaa lafarra qabsiifne qubee namni keenya barachuu eegale biirokraasiin Oromoo kun hin eegalame jechuudha kun hundi walitti qabateeti dhaloonni amma ani keessatti argamu dhaloonni qubee kanu jennuun kuni lafaan baane jechuudha calliseetuma dhagarratti hin biqille akka inni we are part of a longer journey for liberation kanaaf eessaa kaane hoggaa jennu 2014 dheengada nuuf fincille kana laallaan that will be totally wrong nuhuyyuu qabsoo nu dhalche osoo afran qalloo jiraachuu baate sochiin baalee jiraachuu baate sochiin chillit Oromiyaa jiraachuu baate maccaatu lama jiraachuu baate abaawoon hin jiraatu abaawoon jiraate osoo qabsaa'uu baate Oromiyaan har'aa ture hin jiraattu qubeen hin jiraattu abbaa fedhe kijiba malee osoo qubeen hojiitti hiikamuu baatte Oromiyaan jaaramuu baatte dhaloota qubee wanni jedhamu kun hin jiraatu qeerroon jedhamu kun hin jiraatu amma qeerroo kanaayyuu beeta wanuma dheengadda ijoolleen yuunivarsiitii uumte itti fakkaatan amma no waraanni jaarraa abbaa gadaatiif eeloo qilxuutiin edenitti leenji'ee as dhufe sun qeerroo ganamaa jedhama dheengadda shamta shubbisaan as ture shamta shubbisaan fa'aa warra achi keessa ture jechuudha we are the second qeerroo 2O jechuu dandeenya jechuudha qeerroo lammataati qeerroo lammataa kana immoo qeerroo amma duraatirra ka adda godhu qeerroon amma duraa sun dukkanatti ijaba baase ka ammaa kun garuu ifa abboota isaatirraan dhaaleen gara fuulduraa sochochee jijjiirama fide kanaan gara dheeressee yoon si hime eessa keenya waggaa ka jennu taate baay'ee siine gara fuulduraatti waggoota 5-6 dabre kanatti tarkaanfii 2-3 gara fuulduratti utaalleet baay'ee deemne tarkaanfii tokko immoo ganamnee fuuldura deebinee deebirraa jechuudha ganamnee fuuldura deebinee amma fuuldura deebinee tarkaanfii takka maalee fi gantummaatu qabsoo keessatti uumame fuuldura deebinee jechuudha yeroo mara waan akkasiitu jira garuu 0tti hin deebine tokkoffaa 0tti hin deebine lammaffaa bakka 2014 akka Awuroopaatti jiru sanitti illee hin deebine sissiqaa goobanaa jira jechuudha sissiqaa goobanaa jira itti dhiyaachaa jirra ana abdii guddaan qaba abdii guddaa jira Ya Rabbi Ya Jabbar Ilkoof sumaan qaba Ayyee Yusuf Siqqaan kun amma erga duubaa finnee asiin geenye waggaa lamaan amma keessa jirru kana akkamiin madaaltu siyaasaan dubbannu hin jenne Afurri jawaaruu siyaasa akkamitti Ayyee tunoo makka soogiddaa keessa buusnu atuu jetteerta yeroo tokko siyaasuma biyya kanaatiifuu an waggaan lamaan kun kanaaf anan kana akkan eegee irratti uma adda hin taane maaliifi maal jedhan harree ganama baddee kan jaansani ganama waan lallabaasii waan hin tureef dongora tarsiima guddaa isin hojjenne jidduutti garuu wanni badeen babbade sanirraan ka'e hiree guddaatu biyya kanaafis Oromoodhaaf homaa miti nuuf homaa miti beekta biyya kana beekta akkanumaan rakkatti warri biyya tana suphitee marfeen deemuu ni barbaaddu tuni akkanumaan rakkatti malee biyya kana keessatti Oromoof hin dabrin nama tokkoof illee hin dabartu biituun fayyaa argatte
biyya akka taatu yoo ka barbaadamu taate gaaga'ama siyaasaa bara baraa keessa akka baatu yoo ka barbaadamu taate dhugaa Oromoo deebisuu qabdi. Wanni biyyi tun ittiin abaaramte haqa Oromoo zallamte. Oromoo biyya tana qallaba. Oromoo biyya tana baadhatee deema. Mee rabbi sinuu laala. Oromoon ofii dhume waggaatuma akka durii seenaa dhiisa. Kanuma waggoota jahan kanaa fudhannu. Oromoon ofii dhume kophaasa. Kanumaan beekta sabaa biraa biraa jenna malee. Namni qabsoo kana keessa dhume qabsoo qeerroon goota kana keessatti dhume harki 95 90 ta'u Oromoo ifii dhumet qabsoollee warra wayyaanee wajjin fixaa tureef isin orbaa biyya hojjeessaa jedhe sababa falmoota kaanis kaleessallee teessanii ulaalan gariin numaayyuu jaruma wajjin miila nu qabaa ture homaa miti wajjumaan bilisoomna jedhe haala mijeessee fa'aarra itti garagalanii gamaa gamanaa itti deemaa jiran. Garuu imilkaan goota lamaan dabre kana keessatti wantoonni jijjiiraman jiranii wantoonni lafa qabsiifne jiran lafa buutu eeda lafa irra buuti. Every step nuti lafa buufataa deemna jechuudha. 91 mana baay'een amma bara kana haasa'e dur beektaa waggaa 4 dura waan 91 akkas taane 91 akkas taane jira. 91 illee wama buufanne Oromiyaa lafa kaayanne caffee jaarranne qubeeteenyaan barachuu eegalle ammallee amma qabsaa'ota biyya galchine jaarmota keenya biyyatti galchine dadammaqiinsa uummata keessaa daran jabeessuu dandeenye jirra sirna keessa seenuu dandeenye jirra bilisoomneerraa sadarkaa mirga abbaa biyyummaa guutuu arganneerraa hin arganne maaliifii gaafiin uummata Oromoo sadii gaafii bilisummaa walii galatti waggaa qabate tokkoffaani eenyummaa ofiitiin tanan dagatina eenyummaa irraa kaa gaafin eenyummaa ofii yoon kabajin eenyummaa ofii yoon cimsatiin wanni biraa tirfi tokkoffaan eenyummaa Oromummaa fiiti ka duraa karra qabsoofne Oromummaa keenya waa sadiif keessaa qaba eenyummaa waggaa jennu seenaa afaani aadaa seenaan akkana awwaalamne seenaa ofii himachuu afaan ofii akka hin cunqurfamne akka hin dhiibamne guddifachuu aadaa ofii guddifachuu babal'isuu kun eenyummaa jala jira. Kalamata gaafii diinagdeeti qabeenya rabbi sii kenne ka lafa keessa jiru ka bishaanii ka qilleensa keessa jiru ka albuudaa ka loonii ka namaa qabeenya kana irratti abbaa taate ati saamamaa ka biraa ittiin duroomoo osoo hin ta'in qixaan abbaa taate irratti jiraachuu ka sadaffaa fi immoo murteessan biraa maali eenyummaa keessan dagaayisuuf tikfachuuf qabeenya keessan irratti abbaa ta'uudhaaf immoo mootummaa ofii qabaachuu qabda jechuudha. Mootummaa ofii filatte ormaanis buluun qabdu ergamtuu ormi erguunis buluun qabdu jechuudha. Qe'ee fi jibicha boruu kormaa haadarra beekan. Akkasimi waan biddeena ta'ullee elmarra beekan. Waan isaa ta'u uummata beeka uummanni sun ofii filatee warri filame sun seera isaan tumanii fi imaammata isaan baasaniin biyya misoomaa jechuudha. Amma sadeen kanarraa shararrafaatuma as geenye reefu sii kaasee jira 75 gaa'ela sillaasee qaarsine lafaa ka xiqqoo irraa gaddeeffanne irraa gaddeeffanne garuu mootummaa mataa keenya waan hin qabaatiniif qonnaan bulaan keenya lafa argatee lafa isaa miseenfachuu hin dandeenye 91 Oromiyaa jaarranne qubee fidanne haa taatu garuu mootummaa